ده بيتي دلان تستني أما يعني في infection nama kanayo atitaate dura miidiyaa kanarra toonni xiqqaan takka kan hin jiru dhiirti bakka ishiin hin dhaabbanne dhaabbachuu jirti. Firakiyya bultiin ammaa safaaxaa miti. Bultiin jaalala, bultiin kabaja, dhugaan ammaas dhugaan namni dhugaan oggoo deemu bakka fadhani gaha. Sigaltee jetti namni dhugaan deemu bakka fadhani gaha. Namni if jaalatu nama ni jaalata. Namni dhugaa ifii fadhu dhugaa namaa ni fadha. Gartee namni kunuunsamuu fadhu kunuunsamuu fedhaan namaas jaarteetti ni kunuunsafata. Miidiyaarra hin jirtu jechuuf hin dabadamu. Ni harkatta miidiyaarra ni jirti. Deep down garuu waan ati feerson laala keessa kana gallaadhi malee ni jirti miidiyaarraas. Kan dhokotte meeqaa jira miidiyaa kana keessa kanatti keessatti. Fooliin beekti sigaltee jirti. Garuu immoo dura mircaa keessa takka. Ati nama dhiiraa jabaadha. Nama dalagatu tokko sigaltee jirti. Dhalaan ammaatu mataa keessatti kan guraaltu dhalaan dhiira akkam feetee guyyaa bara dhiirtuu mata kan beekne ammas dhalaa jabduu dhalaa kabajamtu dhalaan aamusa qabdu jaame ifiifuu aamusa kabajaa saniin qabu san barbaada bara. Sigaltee firaa kabajaa saniin qabu immoo ta kabajamtu ta dalagattu jabduu bareedduu siin jaa. Osoo ifiin qabaanne namarra barbaaduun kadhata kaa. Kadhata sigaltee jirti kabajaa san dura ifiif kennita. Nama ifiif kabajee nama kabajaa bara. Sigalteetu jirti miidiyaa kanarraas ani maas waan takka yoon siime wayiin ajab angeelee hin qabu amma diidamit maaliif. Hin qabu geeleen. Wallahi. Wallahi hin qabu geeleen. Saayibaa dhalaa jechuun? Hin qabu. Maaliif? Wanni hin qabneef gaafii bareeddu wanni hin qabneef rabbi rahmataa godhummaan teemaa jetti geeleen daawwitiidhaa jetti. Geeleen daawwitiidhaa. Daawwiti jechuun tagartee hamtuurraa si dhorkatu. Tasi booda si nyaanni. Tasii dhaabbattu. Ta mirga kee si eeytu. Ta kabajaa tee si eeytu. Ta kabajaa ilmoo qabaatu ilmoo teetii si eeytu. Jaarsa qabaatu jaarsa keetii si eeytu. Sigaltee saniin qabu. Saniin agarre. Saniin agarree mee firraa hin dhiisuu jeetiin dhiisee jechuudha. Dhiisuun laaftuu miti jabaa. Saayiba malee taa'uun jaba ture. Garuu amma takkaa fi amma lama narraa fiqee san booda baree amma inumaa dhalaa wajjin hin agartu. Guyyuu akkanuma hin agarta. Okay. Waan yaadachiifte akkana jechuun kee kun waan yaadachiifte. Miizonni ijoollee saayibota isaa miizee naa fide. Hin qabu dhalaa. Inumaa waa yaadadhe dhalaa wayiin dhagaa ijoollee nama sadi waa fafaa dhagaan ture. Dhalaan takka takka jechuun waliin jaalattu. Geelee akkuma margette kana saayibaa fi geelee fi ani dhalaarra dhiiraa ture naa wayyaadha nama jiru jira. Maaliif dhalaa waliin galle maaliif dhalaa waliin jaalalle maaliif wal basaasti moo basaasuu miti dhalaa qofaan bara amma zaammaa tana dhalaa qofaa hojjetu dhiirtiin saruma taate bara dhiirtiin saruma taate. Okay. Kijibuu faraduu namni nama kijibuu jiraatu hin dandeessu. Hin dandeessu. Nama fuulli isaa munaafiqa jechuun hin beektaa munaafiqa jechuun. Munaafiqa abboota fakkaatu jechuudha fakkeessitu. Bakka munaafiqa rabbiin nu jibbee bara uummata munaafiqa gaafaa saabaa dhageessa rabbiin nu jibbee bara. Warra alaa itti buufate munaafiqa jechuun. Munaafiqa jechuun warra rabbiin alaa itti buufate. Munaafiqa hojii jiraatanirra kophaa jiraachuu. Inumaa munaafiqni jannata azaaballee karraa gaditti gubata jedhamtu nu. Akkas munaafiqaa heddummaati. Ammoo munaafiqni sanis an fadha. Amma ijoolleen hin qaba hangaan qaba sittiin immoo habba takka xiqqishoo takkaan qaba geeleetii. Obboleettiitii. Dubartoonni baay'een asii deeggaraa jiran yaada kan kee kan dubartiin saayiba dubartiin qabu warri jiru. Anis hin qabu anis hin qabu anis hin qabu anis hin qabu. Maaliif akka ta'e naan galu garuu. Kabajaa namni ifin kabajne siin jee bara tarmaan duraa siin jee namni ifin kabajne siin kabaju namni ifin jaalanne siin jaalatu. Sigaltee jirti. Tayipaa waan inni arreefus gaafa dhiyoo wal qabsiisee yaada ati qaabtu hundi gaariidha inni hundi naa galaan hin fudhadhallee garuu
osoo qacarraa ta'ee haati manaa tiyya takka ammoo jaartiin tiyya Ameerikaa haa ta'uu Kanaadaa haa ta'uu Jarmanaa osoo Awurooppaa inoo biyya Ameerikaa minaamini kana keessa kana aduu haa argadhu ta'e hedduun itti gammada. Tarii argachuu danda'a? Ati maal jetta? Ni dandeessi maaliif hin dandeenye? Ati nama miidiyaati bara. Yaa. Namni miidiyaa ni argata. Namni miidiyaa wanni takka dhalaanis isin laatti bara dhalaanis. Tashinaa gaafatus tashinaa. Inumaa warri dhufee na gaafatuu jira amanuu hin dide malee. Warri si gaafatus ni jira. Nama gaafachuun dhalaanis qaaniin qabdu. Dhiirtis nama gaafachuun qaaniin qabdu akkuma dhiirtiin qabdatti dhalaanis gaafachuun qaaniin qabdu. Wallaahi nama na gaafatee jira. Anaatu amanuu hin dide malee. Garuu immoo maali? Ati fiifuu tasagaajjaatee reedii taatee waan saniif. Akkasii reedii san taanaan akka itti fattananis hedduu jira. Dhalaatan akka itti firaalaaltus hedduu jira. Akkuma nutis firaalaalaa bara nutis firaalaallee seenne malee akkamatti seennu firaalaalaa. Ummatumaatu umrii jeemanii qaceella firaalaallee alanfannee firaalaalle. Hajiru maqnaa jaradee jirta jira kasaan. Of course. Sana akkas. Bultiin qormaata malee gaafatu jirtu dhugaadha. Bultiin dirqama. Bultiin ammas itti gammaddu malee ta'e raamoochuu miti. Sigartee jirti wal dha'uun ni jirti hin jirtuu miti. Garuu oggoo akkasii namni walii beekee wal baree wal fudhate wal dha'uun sani xiqqaata. Wal gacca'uun sani xiqqaata. Oggoo faayidarra immoo bultiin faayidarraa fi bareedoominaa fi ni qabaa fi dhaabbata kanarra rarraate. Ciki heddummaatee addaan faca'uunis ni dafa sigaltee fiifuu bultiin tun akkana walii qabu feesisti. Ni xiqqaata. Malee ifirraa akka itti ilaalanii akka hedduu jira. Yoo san keessaa illee waggoota takka nu gaafachuu feete anaaf akka dirsiifna. Akka itti ifirraa ilaalanii hedduu jira. Piroograamii hedduu qopheessina. Kaanis keessaa wal gaafannaa, kaan asirra wal gaafannaa. Teenku jabaadhaa hedduu sin jaalannaa. Anis la waliin turre alaan boon fedha laayif irraa niin ba'a jabaadhoo kee wal agarra. Ayyee, thank you very much brother. Ayyee rosa teenki jabaadha. Ayyee. Okay. Roosaan durmaan qabdi keefa kiyyaa akhi. Maal jechuudha maqaa fina kana? Deebisii gaafadhu. Leeba. Roosaan durmaan qabdi yaara. Antu durmaa roosaatiin egaare. Durmaa roosaatiin egamuun? Okay, caaltu. Akkam jirta dabbal? Salaam no? Fayyaa keetii? Ndeennash. Maal indeennashi kana baay'ifte akkamii? Naguma. Naguma. Akkam jirtaati? Diyaasporaadha? Diyaasporaa malee dubbiftu ati? Diyaasporaan dubbisii waan miskiinaan dubbisa. Miskiinaani diyaasporaa miti. Okay, akkam jirti? Fayyaa keetii? Caaltuu naanneessoo? Caaltuu naanneessoo jedhee. Sarguun hin danda'a? Viidiyoo moo? Ani wanni keessan jira gaa Finfinneen jira ibsaa amtee jirti cillima keessan jira akkamittiin argitare? Akkuma goote godhe bakka sarguun qaba. Dhugaa? Wallaahi. Reefu cinqaan dhufteedha. Yaa akkuma taate ta'e bakka sarguun qaba dirqama. Maal? Folobaa qilleessa godhan jira. Bakka naa taatee jirta. Sii ta'ee? Waan biraan baanu jechuun bakka normaalii nama dubbachuu danda'u nama dubbii beeku bataan turre nu. Wayyoo. Ani viidiyoo takka wayii beeku dhugaan hin cinqin. Yoo sitti ulfaate si miidhuun barbaadu obboleettii tiyya Oromooti. Oduu akkanumatti na dubbiftee wal barannee saniin booda yoo baay'inaan jettee natti murteessite nan ba'a. Inumaa murteef viidiyoo bahii sitti murteessu atummaan gaafa sitti dabee. Akkas taanan dabbaallee caaltuu naanneessoon jedhama. Weellistuudha. Nan beektu waan ta'eef nama hin beekne of barsiisanii dirqamuma. Ani artistii Oromootiin inni akkanatti haasa'e. Numaan qaanee yaa'u. Rakkoon qabu maal rakkoo qaba kana nan beekne baraati na beekuu dhabuun kee immoo minim chiggirilo rakkoon qabu. Okay, ayyee. Roozaa yoo haasoftu dhageeni seeneen dubbisa hidhee tanan seenee
Konfidensiin ishatti tola. osoo isin yaa waan ma baase silaa isin jiraattee akkasitti si galchuun hin danda'an ture nama tokko akkatti yaadne garuu silaa komentii goote Rakkoon argee. qabu dabbaanii isiinis ol barachuun kiyyaa waan guddaadha. Anis Absolutely. eenyuma kanan dhufe gara miidiyaa Okay. haasa'imee sittan haasa'ana sirribna dideeti. Eessa jiraattaa ati dabbaal? Ani ni Oromoo Harargeetii amma immoo biyya Arabaa Qaatariin Hin beeka sirriitti waan hin si beeku fan seene baraan bakka gastii nama hin taane biran seenu sirriitti namaan itti amanu ta'e malee. Ani biyya Arabaatiin jira Qaatar. Kunoo laal fandiisheen dhufe fandiisheen maal jedha? Fandishee keenya kan mul'atamu. Maal gaa mee seera galchuu? Mee seesisiin bannaati seesisiin mee. Fandishee mee takka barreessi ni jirtaa? Ananatti mul'ata garuu. Dhugaan agarreen qo'ime yoo jiraate ilaala. Gastii walitti dhee dhufee moo maa inni kun? Qo'ee gastii laga seenee ilaala yoo jiraate. Dhugaa jaalalaati hoggaan seera gullaa fandishee hin jiru wallah yoo dhufee hin galchu. Garuu gastii kiyyatti hidhame ta'uu nan laalan ani argaan jira. Okay, shaaritu gadi yoo agarte. Kun as jalaa si barreessaa jiru caaltu naannessoo siin jechaa jiru. Okay. Innaa